ashama harkafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM warra onnee kiyyarraa isin jaaladhu isinis warri onnee keessanirraa na jaalattan warri gammachuu arra isiniif qooduudhaaf deemu kana akka argu warri na taasiftan akkam jirtan nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti lafa isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jechuudha. Egaan daawwattootaa fi kabajamtoota AGM guyyaa ardaa waan addaa gammachuu takka qabadhee isin dhufee jira. Gammachuun kun gammachuu dhaabbata Anolee Global Media gammachuu koo gammachuu keessan gammachuu Oromoo hundaati jechuudha. Arra gammachuu tana qoodu dhufnee jirra. Dr. Asinas jiranii hiriyoonni kiyya biroos jiranii seenanii isinitti dubbachuu ta'anii gammachuu tana isiniif qoodu deema. Gammachuun tun maali wanta jedhu mootu xiqqoo carraa daqiiqaa takka isaa kenneetiniin isinitti deebi'a. Egaan hordoftoota fi jaalatamtoota AGM akkuma isin beektan barri kun bara AGM fi director AGM jechuun hin danda'ama. Yeroo darbe mushurraa ture amma mootu dhiyeenya kana kuma dhibbaffaa gammachuu biraati. Sadaffaa mootu guyyaan har'aa kuni by the way guyyaa Oromooti. Siifana san kuftee kaateetiin meedaaliyaa fudhatte. Anolee Global illee maaliif siifan irraa haftaa obboleettiin teetu meedaaliyaa fudhattee jirti. Gurbaa kana dadhabdeerta kuftee ka'aa jirta bu'aa bayii hedduu keessa jirta biyya baqaa jirta hin kaata biloo kafaranjii agarta saxxa. Waliin yaalla filmi yaalla nakenna. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo wanti har'a qabannee isiniif dhiyaanne isa kana kinootii akkuma agartan kana maa inni badhaasa dhaabbanni YouTube nuuf kenne jechuudha. Badhaasa kana dhaabbata YouTube nuuf kenne. Badhaasa kana keessa silverii jira. Anolee Global Media saba isaa tajaajiluudhaan odeeffannoo kijiban qabne ka dhugaa qulqullitti saba isaatiif dhiyeessuudhaan odeeffannoo isaa kanarraa sabni fayyadamaa jiraachuu dhaabbanni YouTube hubachuudhaan kontekstiiwwan nuti dalaynu mootu kontekstiiwwan qulqulluu ta'an kan hannarraa kan waan garaagaraatirraa bilisa ta'an kan ulaagaa dhaabbata YouTube channel kaampaanii isaanii guutan ta'uudhaan dhaabbanni YouTube badhaasa kana AGM ergeetii jira jechuudha. Egaa imbaramaa Dr. Tumana egaa kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Awwaardii silveriitii dhaabbata YouTube channel nu kenne. Egaa bara kana ilmi namaa beekamtii namaa kennuu baatus dhaabbanni idil addunyaa hojii keessi madaalee YouTube kunootii badhaasa kana badhaasa idil addunyaatitti namooti muraasi qofa argachuu dandeenyeetii jirra. Baga gammaddan baga walumaan gammanne ummanni Oromoo hundi baga gammaddanii. Egaa Dr. waan jettan jedhaati hin banna. Egaan ummata keenya ummata jaalatamaa kabajamaa ati garuma ta'ee nu haa ta'u uummata keessatti yoo tattaaffii goote badhaasichi warqeen meedaaliyaa ni dhufa. Amma akka fakkeenyatti yoo fudhanne ijoolleen Oromoo biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti yeroo hunda kan injifannoo fidu kan biyya keenya san argite biyya keenyaaf abdii biyyoota biraatiif yaaddoo ta'an ijoollee Oromooti. Fiiganii tuman waan biraa miti ba ima fiigan ganamaan kaanii rakkoon biyya keenyaa mootu atleetii ta'uu irratti si gargaara. Namni hiyyummaa waan tattaafatu achumaan fiigaa jechuun biyyoota biraatti rafan. Akkasuma karaa websaayitii garaagaraatiin chaanaalii garaagaraatiin yoo tattaaffii goote ganama ni argata jechuudha. Walumaa galatti wantichi kun haa xiqqaatu haa guddatu badhaasni siifara saanfaa fudhattee fi inni kunillee maddi isaa tokko maqaan jirallee walumatti dhiyaata yoo gatiin mallaqaa wal caale malee. Kanaafuu bakkuma jirtanii waan dandeettaniin tattaafadhaa dhaamsa jedhu qabna. Badhaasa kana murreetti ilaallaa jechuudha. Gaartiifna jechuudha. Eessanitti na dhoggo? Allahu Akbar. Gomma yegan nati ni. Badhaasichi baramaadha. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo badhaasni kuni eessarraa ergamee biyya Ameerikaatirraa ergamee dhaabbanni YouTube waajjirri isaanii guddaan biyya Ameerikaa keessa jira. Biyya Ameerikaatirraa ergamee biyya Ameerikaatirraa guyyaa 5 dura erganii badhaasichi arra as geeti jira jechuudha.
badhaasicha irratti mootu badhaasni sababa maaliitiif maaliin akkasiif wanni jedhee eenyu akkasii ergee wantoonni barbaachisan kinootiin bifa kanaan waraqaalee kanaan nuuf kennamuu danda'aniitii jiru. Nama idila addunyaa irratti seera qabeessa nama saba isaatiif tajaajiluudhaaf karaa YouTube'n ifaaju ta'u dhaabbanni YouTube ragaa nuuf baheeraa jechuudha. Bani bi. Bismillah. Kanallee kaasi. Tena kina. Malet chufte faranjoon. Bateeyu banameera. Banameera. Ewa. Le ganada. Alvira kartoon nu gowa mutane ye. Koi. Akana godi. Wow. Gurraacha kana ta'e. Amalee ya? La amalee kana ada gurraacha kana bitarraa fuunu uummata. Wayyo. Garagalchi. Kana ma arguu qaban. Garagalchi akkatti. Barreeffamni kuni dubbata. Barreeffamni kuni do you remember your first subscribers jedha. Nama jalqaba YouTube ke subscribe si godhe yaadatta jedha. Ani yaadadhu nama jalqaba YouTube ke ya subscribe na godhe injiru. Ega kuni waan ajaa'ibaati. Xalayaan kuni kinootii dhaabbata YouTube irraa nuuf ergamee jechuudha keessatti ashagamee. Wow. Kinootii kuni waan ajaa'ibaati waan addaati. Dhugatti waan amanuudhaaf illee baay'ee nama rakkisu. Yaa badhaasichi mootuu isa kanaa jechuudha. Mee as fageetti daawwadhaa takka. Wow. Hedduu takka gammadeera wallaahi. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko gammadeera. Kinooti badhaasni kiyyaa kan naannolee Global Media isa kanaa jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko gammadeetii jira. Kinooti yoo keessa waraqata keessa baafnullee kana fakkaata. Wow. Kinootiin silveriidha. Ida kuni mootu kaasiin waan irratti fannifattuun akkatti dubatte. Badhaasa kana arganneetii jirra. Gammanneetii jirra. Ikiyaani akka nu gammachiiftan kanatti rabbi isin haa gammachiisu. Akkasitti daawwadha. Hedduu takka gammadee dhugaa rabbi. Kinootiin mootu I think sirriitti mul'ata jedheetiin ni yaada. Waraqaan biratti nuuf barreessan mootu kana fakkaata. Egaan guddaa tokko gammadeetii jira. Aboon hin bareeda wanti aboo. Maali kana daawwati keessumatti ulaallee. Ilaalummaan gurraachi waliin keessatti faranjii ma ergi jiran fakkaata. Subhaanaka liqulfateata. Naannolee Global Media jedhama qabeeni maqaa kana dubbisanii ifaajee isaanii. Finikoo hin dubbisaa fi ingiliffii maal jedha. Presented to Naannolee Global Media for passing 100,000 subscribers jedha. Naannolee Global Media subscribe kuma dhibba tokko guutuudhaaf dhaabbanni YouTube channel waan kana siif kennineerra naan jedheetii jira. Guddaa gammadee isinillee ulfaadhaa galatooma. Dhugaa dubbachuudhaaf waan kana osoo isin jajjabeessuu baattanii osoo isin subscribe gochuu baattanii sagantaa andala yookaan osoo isin share gochuu baattanii arra sadarkaa kana gubbaa hin ga'u jechuudha. Milkaa'ina koo arraatiif isin bu'uura guddaa isin galatoomfadha. Kana caala waan jedhu qabu doktor waan itti dabala yoo ka jira wasaati. Dhugaadha akkuma isinuu jettani yoo muyni tokkochi kophaan boba'uu jedhanii osoo isin viidiyoo inni karaa YouTube channel irratti gadhiisu hordofuu baattanii subscribe godhuu baattanii hiriyoota keessanii dabarsuu baattanii hedduuf kanaaf ifaajeen kuni katolchaa qofaa miti. Kiyya keetti kennu hundaa jechuudha. Ijoolleen Oromoo hunduu ka Oromoo ta'e hunduu namni akka carraa afaan Oromoo beekullee qooda keessaa qaba yoo viidiyoo san dhageeffate yoo koomentii godhe yoo ofirra dabarse yoo subscribe godhe waan hundaan qooda keessaa qaba. Kanaaf baga gammadan gammachuun obboleessa keenya hundaa isa qofaa miti. Atiin email takka subscribe gootellee akka waan badhaafamteeti. Akka inni barruu xalayaa warri ergalee akkasuma nama gaafa dura
subscribe si godhe yaadatta jechuun maal jechuun dhumarratti hoo kasii godhe dhumarratti kan godhe ana kadhatte amma kadhuma ana na kadhatte doolaara shanta dhibba shan jine biyya kana kenne an godhe ku amma rakkoo kate nama gaafa duraasan sila namni gaafa duraasan osoo beete badhaaf sila badhaas kanaaf nama jalqaba YouTube kee subscribe godhe osoo beeke wallahi badhaas akkasi namni gaafa inni AGM banate subscribe yeroo jalqabaatiif goote yoo uf beete yoo sagalee keenya kan dhageente karaa keessatti qunnami badhaasa kee irraa fudhu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa Reedii Adamis kuma dhibba guutee jira innillee akkuma kiyyaatitti kan isaas ergamaa fi jira. Egaa har'atti hingaa jenneetiin hin abdanna. Reedii illee gammachuu kii kanarratti waan jedhu qaba. Faddala habiibi. Egaan daawwattoota hordoftoota AGM gammachuun AGM gammachuu keenya waan ta'eef ani jalqaba irratti subscribe godhee badhaasa kana fudhadhee harkaa galuuf dhufe. So baga gammadnee ani onnee kiyyaarraa siif gammadeera hojii ati hawaasa keetiif hojjetteef bu'aa ati hojjettee argisiifteef faranjiinis beekamtii siif kennite beekamtii kana mootu si qofa osoo hin taane hawaasa subscribe si godhee si hordofuu fi share si godhee si cinaa dhaabbatu wajjin qoodamte baga gammaddee kanaa olitti akka warqee fi diyaamandii fuutu abdii qabaa jabaadhu aanolee of duratti gama miidiyaatti ceesisi kuni akka jajjabinaatitti beekte badhaasni kun kaayyoo isaa guddaan akka jajjabinaatitti waan ta'eef baga badhaafamte isiniin jenna hundi keessanuu yoo hojii hojjettan hojii salphaas ta'e hojii cimaa yoo beekamtii hojii kan ittiin argattu taate haamilee horattee akka of duratti ceetu ta'ama jechuudha kanaaf kun haamilee keeti gara miidiyaatti akka hojii jirtu maasumaan si gaafanna Profeesara kenna awwaardicha illee ilaallee maashaallah mabruuk alfi mabruuk aanolee global media present to aanolee jedha gara kee Nuwa areeda keessatti taatee hin areeda keessatti taatee hin kunillee waraqata sartifikeetii natti fakkaate beekamtii. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa beeytanii hojii nan gamma hojjedhe keessatti deeggarsa namaatiin alatti kaka'umsa kiyyaanii waan hunda ofii kiyyaa danda'eetiniin isin tajaajilaa ture ammallee isin tajaajilu hawaasa kiyya tajaajilu irraa wanti duubatti na deebisu hin jiru inumaayyuu badhaasni amma dhaabbanni YouTube channel naaf kenne kuni dhaabbanni YouTube channel AGM media saba isaa tajaajilu ta'uu isaa itti amanee dhaabbanni YouTube beekamtii kuma dhibba guutuu wajjin badhaasa nuuf kenne kuni akka jajjabaadhu akka haamilee horadhu akka kaayyoo kiyyatti cichee miidiyaa kana sadan daran guddisee akka uummata Oromoo qofa osoo hin tahin Afrikaanonni guutuun miidiyaa itti abdatan akka godhuufi waan na jajjabeessuudha isinis na jajjabeessuu keessaniif guddaa ulfaadha egaa guyyaa gammachuuti isinitti hin dheeressu baay baay kun tolchaadha isin jaalata. Anillee Reedii Adamii dhumarratti garuu narkaa jarjarte badhaasni kun akka sadarkaa Oromootti yoo baay'ate nama 20 caaloo kan baa fudhate Oromoon jajjabaatee waan akkanaa kana jajjabeessuu qaba isiniin jedha nagaan nu turaa fayyaa nu ta'a kabajaaf jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin biraa ta'u. Bye bye.